oduu aagaa oduu gammachiisaa ummata anaafadis hundaaf mootummaan naannoo Oromiyaa balawwan adda addaa Oromiyaa keessatti babal'achaa dhufe irra caalmaan ittisuuf hir'isuuf deebii hatattamaa kennuuf walgargaarsa aadaa hirmaannaa birmannaa gumaacha duudhaa Oromoon qabu babal'isuuf jecha buusaa gonofaa Oromiyaa yeroo jalqabaaf hundeesse gara hojiitti galeera. Buusaa gonofaa maali? Buusaa gonofaa jechuun aadaa walgargaarsa yeroo durii irraa kaasee uummanni Oromoo ittiin beekamu ta'ee balaan uumamaa yookaan namtolcheen mudatuun hawaasa rakkoo hawaas diinagdeef saaxilame sirna ittiin deeggaramu miidhaa irraa baraaruuf dandamachiisuu fi deebisanii dhaabuu jechuudha. Kaayyoo buusaa gonofaa ilaalchisee kaayyoon ijoon buusaa gonofaa hundeessuun barbaachiseef waan gurguddoo sadiif isaanis inni tokkoffaa fi inni ijoon aadaa fi duudhaa walgargaarsa uummata Oromoo akka dagaagu taasisu, inni lammaffaan dhaloota kennaa aadeeffate jaalala hojii aadaa qusannaa fi quuqama namummaa qabu uumuu, inni sadaffaan fi inni dhumaa qabeenya beekumsaa fi dandeettii hawaasaa qindeessuudhaan hawaasa balaa uumamaa yookaan namtolcheen akka hin saaxilamne ittisu yookaan yeroo balaan mudatu immoo deeggaru baraaru dandamachiisuu fi deebisanii dhaabuudha. Galma buusaa gonofaa ilaalchisee aadaa fi duudhaa walgargaarsa uummata keenyaa dagaageera, dhaloota kennaa aadeeffatee fi quuqama namummaa qabu uumameera, uummata yookaan hawaasa balaa uumamaa fi namtolchee ofirraa qolachuu fi dandamachuu danda'u uumameera. Gumaanni maali? Gumaata jechuun kennaa yookaan arjooma namni dhuunfaa dhaabni kamiyyuu kaayyoo buusaa gonofaa galmaan ga'uuf bifa maallaqaan akaakuu yookaan tajaajila bilisaa kennuu jechuudha. Akkaataa gumaanni itti raawwatu ilaalchisee gumaanni buusaa gonofaa Oromiyaaf taasifamu dhuunfaan gareedhaan yookaan dhaabbataan gulantaa umriitiin yookaan koorniyaan ogummaan qaamolee mootummaa fi miti mootummaa yookaan gurmaa'insa hawaasa keessa jiru kan birootiin taasifamuu danda'a. Qajeeltowwan bu'uura buusaa gonofaa ilaalchisee buusaa gonofaa Oromiyaa qajeeltowwan bu'uura armaan gadii ni qabaata. Gargaarsi taasifamu sanyiin, koorniyaan, umriin, amantaan, ilaalcha siyaasaa yookaan bakka dhalootaa yookaan ejjennoo birootiin loogii tokko malee gargaarsa namoomaa taasisu, humna, beekumsa, muuxannoo fi qabeenyaa waltumsuun hojjechuu, aadaa duudhaa fi safuu uummatichaa jiddugaleessa godhachuun tajaajilu, seerota naannoo fi biyyaa akkasumas idil addunyaa kabajuun hojjechuu, qaamolee adda addaa waliin tumsaan hojjechuudha. Gurmaa'insa sirna buusaa gonofaa Oromiyaa ilaalchisee sirni buusaa gonofaa Oromiyaa gurmaa'insa armaan gadii ni qabaata. Inni tokkoffaa fi inni ijoon yaa'ii waliigalaa, inni lammaffaan gaaddisa buusaa gonofaa, inni sadaffaan buusaa gonofaa Oromiyaati. Yaa'ii waliigala buusaa gonofaa Oromiyaa sadarkaa naannootti, godinatti, magaalatti, aanaa fi gandatti labsii lakkoofsa 244 harriiqaa 2014 hundaa'eera. Eegaan olaanaa yaa'ii waliigala buusaa gonofaa Oromiyaa Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaati. Hirmaannaa uummataa ilaalchisee namni kamiyyuu sabummaan, bifaan, lammummaan, koorniyaan, amantaan, ilaalcha siyaasaa yookaan haala kamiinuu garaagarummaan osoo irratti hin taasifamin ulaagaalee miseensummaa yoo guute miseensa idilee ta'uun hirmaachuu ni danda'a. Ulaagaalee miseensummaa buusaa gonofaa ilaalchisee gulantaa umrii gaammee fi isaa ol kan ta'e gumaata miseensummaa irraa eeggamu maallaqaan kan kennu qabeenya yookaan tajaajila walgiitu gumaachuu kan danda'udha. Mirgaa fi dirqama miseensummaa ilaalchisee yaa'ii waliigalaa irratti nama hirmaatu filuu, yaa'ii waliigalaa irratti hirmaachuu fi filatamuu fi sagalee kennu, gumaacha taasisuuf waraqaa ragaa argachuu yeroo barbaadetti miseensummaa gallakkisuun mirga miseensummaa buusaa gonofaa Oromiyaa yommuu ta'u, dirqamni miseensummaa buusaa gonofaa Oromiyaa immoo gumaata miseensummaa yeroo murtaa'e keessatti kaffalu, kaayyoo fi ergama buusaa gonofaa galmaan ga'uuf dirqama hojii kennamu raawwachuu, seerotaa fi murtiiwwan buusaa gonofaa ilaalchisee kennaman kabajuudha. Buusaa gonofaa Oromiyaa. Maarreen buusaa gonofaa Oromiyaa wabii sabaaf biyyaa ta'uu hubachuun ofiis ijaarree sabaas utubuuf walii wajjin taanee balaa uumamaas ta'e namtolchee akka dandamannuuf wabii egeree sabaa fi biyyaa kan ta'e miseensa buusaa gonofaa haa taanuun dhaamsa keenya. Waajjira bulchiinsa aanaa Fadis.